sila deebota Sabu anani hundeen dhalata Gara sila jaalata Lookoo sheekamee hiddaan ulfina Qalbii sila deebota Akkam jirtan hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhaggeessifna hangafoota oduu wajjin gullallee wudirraa woboo Kabalita shaggar weerartuu 13 ajjeese 3 jiratti qabee 8 ol ammoo madeesse woboon zoonii giddu galaa kibbalita shaggar tarkaanfii fudhateen weerartuu 13 ajjeeseen 8 ol madeessuun 3 ammoo harkaan qabatee kilaashii 13 booji'uun ajajaa woboo zoonii Kabalita shaggar ibse irree fi gaachenni uummata Oromoo woboon zoonii giddu gala kaabaa lixa shaggar ona adaa barga ganda iluu Sodbolee keessatti tankaarfiin axxee hedduun waraana naftanyaa kaaraa irratti fudhateen weerartuu 10 battalatti yoo ajjeesu 8 ol ammoo madeessuun 3 harka qabatee booji'ee jira. Tankaarfii fudhatamte kanaan meeshaa waraanaa akkam 13 ta'uu qabsoo bilisummaa Oromoo galii tolchee jira. Lola ta'es kana keessatti itti gaafatamaa waajjira biltsiginna aanichaa kan ta'e obbo Katamaa Addunyaa yoo ajjeefamu itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii obbo Mararaa Dabaree akka hamtuu madaa'ee gara Finfinneetti riiferiin jedhamee jira. Jarri kun uummata aanaa kanaa iraarsuu keessatti warra qooda guddaa qabanii fi akeekkachiisa yeroo garagaraa itti kennamu warra fudhachuu didanidha. Bifuma wal fakkaatuun tankaarfii ona yaayyaa gullallee magaalaa Daalaatti iddoo qubsuma waraana maafiyaa PP irratti onkololeessa 21/2020 galgala keessa sa'a 2 irratti fudhatameen weerartuu 3 du'aan adabee jira. Ajajaan woboo giddu galeessa kaaba lixaa shaggar ifa godhee jira. Onkololeessa 22/2020 warraaqsi galaanaa uummataa itti fufa injifannoon uummata Oromoo qawweedhaan ni dhufa jedhan. Onkololeessa 22/2020 injifannoo woboo marsaa sadaffaa godina Wallaggaa ona Daallee Waabarraa waadaadhaan kan akka itti hin galle siif galame abdiin gaachenni uummata Oromoo woboon koonyoo lixaa waraana PP kana guyyaa qardhaa marsaa lammaffaa waraana bilisummaa Oromoo haleelamtee harcaatuun ishee ammas afaan rasaasaa wobootiin haleelamtee jirti. Ona Daallee Waabarraa bakka dhagaa dhaabaa jedhamtutti bakka dhuftetti yoo in deebinee ansi duukaan jira jedhe injifannoon uummata Oromootiif. Falmataa Kabbadaa bara 1890 hanga bara 1912 keessa Oromoota warra gaafii mirgaa gaafatan irraa bifa kanaan uummata